Kalammaffaa ka warri irratti wal dubbatan qoqqobbii qaama waan kan raawwate irratti yookaan mootummaa Itoophiyaa irratti buusu. Qoqqobbii dinagdee ta'uu danda'a, ka waraana ta'uu danda'a. Abiyyi duuba ka jiru sheexannii nagayaa gaafa Afrikaa dhoowwu Isaayyaas haada mormattuu jiru kana itti cimsanii hudhanii aangoo irraa buusuu malee. Abiy Ahmed hoggansa bilisiginaa dhiyoo kanatti walittuu qabee dooniin biyya Itoophiyaa ka galaan irra deemaa jiru kun haala hamaa keessa deemaa jira. Abiy Ahmedittuu aangoo irra dhiibamee yoo nu hin dandamannaa jettanii doonii kan walumaan keessa jirra walumaan dhidhimna jechuudhani hoggantoota naannoo Amaaraatii fi bilisiginaa sodaachisuu fi carraaqee jira. Mootummaan Abiy Ahmed himala dippiloomaatota biyya 40 ka Maqalee deemanirraa waa buufadhaa jira ka yaade dippiloomaatonni achi deeman bifa afaan tokko jedhamuun hunduu isaanii waraanii Eertiraa Tigraay keessa habahu milishoonni Amaaraa Tigraay keessa habaaniti ajjeechaa fi gudeeddaa fi saamichaa fi badiin waraanii Eertiraatii fi milishoonni Amaaraa dhaqqabse qaama walabaatii fi bilisa ta'ina qoratamuuti warri yakka kan dhaqqabse haa adabamuuti gargaarsi namoomaa uummata gargaarsa barbaaden haa dhaqqabu jechuudhaani mootummaa Abiy Ahmed irrattu dhiibbaa godhan cimsanii itti fuufanii jiranii kunin mootummaa Abiy Ahmediitii fi mata bowwoo guddaa tahee jira. Karaa biraatiin ammoo kalee uummatii Tigraahii yeroo dippiloomaatonni biyyoota 40 olii magaalaa guddittii fi Maqalee daawwatan laganna gabayaatii fi mana bahuu diduudhaanii magaalaa guddittii Tigraahii Maqalee onsanii oolanii. Pirezidaantiin naannoo Tigraahii ka Abiy Ahmed muude Dr. Muluu Naggaalleen gaafii uummata Tigraahii guutumaa guututtu deebi'uu qaba jedhe jira. Gaafiin uummata Tigraahii kan inni deebi'uu qaba jedhe waraanii Tigraahii keessa jiru ka Eertiraa haala dure tokko malee hatattamaan akka nurra bahuu barbaannaa jechuudhaan bulchiinsi naannoo Tigraay sagalee guutuu murteessa jira. Milishoonni Amaaraa lafa qabatan gata dhiisaniiti. Lafti Tigraay ammaan tan harka dhibbaa keessaa 30 harka Amaaraa jalatti bulaa jirti. Lafti kunini gadhiifamuu qabdi. Kan mootummaan Abiy Ahmed waadaa nuu seenee jira. Manii marii federeeshinii waadaa nuu seenee jira. Kana beekneeti aangoo naannoo Tigraay bulchuu kaa fudhanne milishaan Amaaraa hatattamaan laf kenna gadhiisuu qaba. Ejjannoo jedhan irratti walii galanii jiranii. Kunin mootummaa Abiy Ahmediitii fi rakkoo guddaa dippiloomaatonni addunyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay ka Abiy Ahmed filate muude afaan tokko dubbachuun Abiy Ahmediitii fi bowwoo guddaadha. Isaayyaas Afeworqii Tigraahii keessaa hin bahu jedhee jira. Milishoonni Amaaraa ka lafa Tigraahii qabatanii poolisonni Amaaraa lafa Tigraahii odoo hin taane lafa Amaaraa ristii abbaa isaa deeffate Amaarii lafa Tigraahii ka qabatee jiru kan inni keessaa bahu hin jiru jechuudhaani. Hogganaan naannoo Amaaraa yookaan ammoo hoggansi naannoo Amaaraa dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa Aljaziiraatu himee jira. Amma mootummaan Itoophiyaa ka hawaasa addunyaatiin dubbatu mootummaan Itoophiyaa ka deebii Ameerikaa fi deebisu mootummaa Abiy Ahmed osoo hin taane mootummaa Amaaraa tahee jira. Dubbii himaanii mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas kaabineen mootummaa naannoo Amaaraa ristii abbaa kennaa ka qabanne Walqaayit Tsegede Raayyaa gadhiisnee hin deemnu. Raayyaa Walqaayit Tsegede gadhiisnee deemnu uummata Amaaraa duguugaa sanyii ajjeechaa gosa maayikaadiraatii fi qopheessuudha. Amaaraa qalmaataaf dhiyeessuudha. Inumayyuu beenyaa fi dhiifama bulchiinsa naannoo Tigraay haarawaa irra eeganna jechuudhaani bilisiginaan naannoo Amaaraa websaayitii isaatti feesbuukii isaatti baasee jira. Abiy Ahmed waraana Tigraahii milishoota Amaaraa daboo yaammate Eertiraa daboo yaammate lachuu to'achuu dadhabee ammaan tarraa ta'aa jira. Amaarii dhumannee argamna malee Walqaayitii fi Tsegedee Raayyaa keessaa hin baanu. Akkuma Israa'el kanaan dura odeeffannoo kan isin biraan gahe ture. Akkuma Israa'el lafa Filisxeemii gadhiisuu didde Amaaris lafa Raayyaa fi Walqaayitii fi Tsegedee lafa seenan keessa taate ristii abbaa isaa gad hin dhiisu. Israa'el lafa Falastiin humnaan irra jirti. Amaaris humnaan lafuu fi qabate irra turuu qaba. Ilmi qaroon waan qabatee bu'aa malee gadhiisee qabatee hin ba'u. Seerii Itoophiyaa seerii ammaan tana jiru heerii jedhamu kunin ka wayyaanii waggaa 27 Amaaraa cunqursaa bahe lafa qabanne gadhiisuun hin jiru jechuudhaan bulchiinsi Amaaraa ejjannoo gosa kanaa qabatee jira. Nu Israa'eloota Itoophiyaati ka gaafa Afrikaati dhiigalleen aadalleen amantiilleen seenalleen jechaa jiranii amma akka Israa'el Amaarii humni isaa gaafa Afrikaa irratti agarsiisuu qaba jechaa jiranii yoo Abiy Ahmed karaa bilisiginnaatiin ka dhiibbaan godhu taate bilisiginnaa keessa bahuu deemnaa jechaa doorsisaa jiranii Abiy Ahmed ka ilaalchi nafxanyaa qabu hawaasi addunyaa irraa ammaan tana dhiibbaa guddaa irratti godhamaa jira garuu nafxanyaa to'achuu dadhabee ammaan tana akka saree malaattee olii gadi fiigaa jira. Amaaraa to'achuu hin danda'u. Isaayyaas Afeworqii kan inni affeeree Tigraahii fide Tigraahii keessaa hin bahu jedheeni itti himee jira. Isaayyaas Afeworqii Tigraahii keessaa hin bahu jedheeni jira. Warri Tigraay ammoo Isaayyaas lafa kenne qabate lafa Tigraahii takkuu tokko bulchiinsa Amaaraa jalattuu hafe hin bulchinu jechaa jira. Warri Tigraay ka Abiy Ahmed muuti. Lafa Tigraahii takkuun tokko milishoota Amaaraa jalattuu hafe lafa Tigraay hin bulchinu hunduu kennaan gad dhiisna jechaa jiran. Abiy Ahmed
warri Tigraay akkasitti muddee jira warri Amaaraa ka Israa'eloota of hin jedhani lafa Tigraay qabatan resti Amaaraati gadi hin dhiisnu jedhani kan ammoo Aljazeeraatti dubbatanii jirani kana Antooni Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif deebisanii jirani Eertiraan Isaayyaas Afwerqii baadimmee haga deeffatu as Tigraay keessaa akka bahu hin barbaanne deebii dabarsee jira Abiy Ahmediif. Abiy Ahmed rakkoon harki isaa keessa baatee jirti jechuudhaan Ameerikaan akka amantu ambaasaadder Herman Cohen dubbatee jira. Isaayyaas Afwerqii ageenyoota shaagar pirezidaantii naannoo Amaaraa lachuu to'annoo Amaaraatti ala. Hoogganaan naannoo Tigraay dhiyoo akka dubbate waraanii Abiyyi ka Tigraay jiru humna Eertiraa bulchuu hin danda'u humna Amaaraa kan naannoo Tigraay qabatee jirullee bulchaa hin jiru jechuudhaan ni dubbatamee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa kan ammaan akka bulchiinsa biyya bilisaatiif birmadatuuf laalu sila naannolee jechuun hariiroo biyya alaa hin hojjetanii naannoleen waa'ee international relation diplomaasii mootummaa federaalitti hojjetaa garuu naannoon Amaaraa ministeera haajaa alaatiif deebistee jirti haajaa alaa Ameerikaatiif walqaayitii keessa hin baanu raayyaa keessa hin baanu sagalee keessa hin baanu uummatni Tigraay buqqa'e ka jedhamu yookaan ammoo saba Tigraay lixaa keessa qulqulleessu odeeffannoon jedhu kijibadhaara Ameerikaan odeeffannoo dhugaa hin qabdu jechuudhaan dubbatee jira. Lafti warri gadhiisan hin jiru. Abiy Ahmedii bakka kanatti muddamee jira. Wanni Abiy Ahmedii Amaaraaf Tigraay yeroo ammaan tana mudditee jirtutti ka Abiy Ahmediitiif jilbeeffatee jalatti buluu ka gaaffii tokkollee hin gaafanne OPDO jedhamu harree fe'iinsaa Belsiginnaa Oromiyaa jedhamtu qofa ammaan tanallee Itoophiyaan harki kenna jirti ilmaan abbaa gadaati ilmaan maaliiti jettee olii gadi fiigaa jirti. Ka OPDO kanuma. Karaa biraatiin ammoo dippiloomaatonni biyya gamtaa Awurooppaatii fi dippiloomaatonni biyya adda addaa 40 ol Tigraay eegi daawwataniin duubattu dhiibbaan mootummaa Abiy Ahmed irratti warri godhaa jiru cimee itti fufee jira. Mootummaan Abiy Ahmed kanaan dura gamtaan Afrikaa dhimma kiyya keessatti harka galfachuu hin qabu dhimmi Tigraay dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuuti. Mootummaan Itoophiyaa mataan isaa hin dandayaa jire. Ammaan tana immoo gamtaan Afrikaa ajjeecha Tigraay keessa dhalatee jedhamu. Ka Aksum akka deebi'ee qoratu akka dhufee qoratu yaamicha dhiyeessa jira. Kana ka yaamicha dhiyeessa fi mana murtii mirgoota ilmaan namaatii fi uummata ka jedhamu ka Gaambiyaa biyya Banjuuli jedhamtu kanaan dura pirezidaantiin biyya Gaambiyaa jechuun Yahya Jammeh namni jedhamu akka dhaabatu gahee guddaa taphatu bara 1984 ka dhaabbate African Commission of Human and People's Rights warri jedhaman Komishinii Afrikaa kan mirgoota ilmaan namaatii fi uummata akka dhufee qoratu yaamicha dhiyeessee jira. Komishiniin kun komishinii dadhaba humna hin qabne ka jedhamu dhaabbileen akka Amnesty International Human Rights Watch akkasumas mootummootii gamtoomanii komishinii mirgoota ilmaan namaa kan Michelle Bachelet hooggantu qormaatii walabaatii fi bilisa sadarkaa mootummoota gamtoomanittu ajjeechaa kanaaf ka Caaluu Hundeessaa ka Injiinar Simenyoo ajjeechaa hedduutu jira ka warra hooggansa naannoo Amaaraa hooggansa naannoo Amaaraatii fi Simenyoo Baqqalaatii fi akkasumas Saare Mokkonen fa'aa haa godhamu jedhamee dhiibbaan godhamaa jira mootummaan Abiyyi ka warra fudhachuu ta'e gamtaa Afrikaa ka kanaan dura dhimmi kiyya keessa harka hin galfatinii jedhu yaamee jira kanaan walitti qabate komishiniin mirgoota Afrikaa Muusaa Mahamed Fakii waan kan ilaalle gammachuun fudhanne jechuun isa dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo kalee mootummoota gamtoomanitti caffeen nageenya dhimma Itoophiyaa irrattu wal mari'achaa oole akka ministeerri haajaa alaa biyya Norway barreessatu caffeen nageenya dhimmi guddaan inni barreesse kun yeroo ammaan tana Tigraay keessatti lolatti lolii kun sababa beelaa guddaa uumee jirti. Beelii ammoo waraana biraa yookaan lola biraa uumuu deema. Wanni har'a jechuun haasofnee mootummoota gamtoomanitti gargaarsi namoota hatattaman uummata gargaarsi barbaadu akka inni dhaqqabuu fi akkasumas mootummoonni gamtooman waraana Tigraay keessattuu badii dhaqqabee jiruuf gocha uummata qulqulleessuutiif ajjeechaaf reebichaaf gudeedda dubartiitiif saamichaaf yakka waraanaa ka tahee fi adabbiin barbaachisan qormaatii barbaachisan godhame namni waan kan godhe yookaan qaamni waan kan godhe akka adabamu irratti walii galle jira. Namni waan kan balleesse namni adabamuu qabu jiraachuu qaba. Kalammaffaa ka warri irratti wal dubbatan qoqqobbii qaama waan kan raawwate irratti yookaan mootummaa Itoophiyaa irratti yookaan mootummaa Eertiraa irratti qoqqobbii buusuu. Qoqqobbii dinagdee ta'uu danda'a, ka waraana ta'uu danda'a. Qoqqobbii buusuu. Ammatti wanni godhuu deemnu mirgi uummatni nyaata argamuu gargaaramu mirga bu'uura ka ilmaan namaa waan ta'eef gargaarsi namooma akka inni dhaqqabu goona jechuudhaan ministeerii haajaa alaa biyya Norway barreessa jira. Ministeerii haajaa alaa biyya Norway mariin inni barreessu kun marii kalee mootummoota gamtoomanii keessattuu dhimma Itoophiyaa irratti wal mari'achaa oole ka mootummaan Ameerikaa karaa ambaasaadder ishee Linda Thomas Greenfieldtiin hoogganamuun kageeffame biyyoonni Afrikaa akka deeggaraa jiranii kan dubbatamaa jiru. Mariin kun itti fufaa jedhamee jira.
Karaa kanaanii kanatu deemaa jira. Karaa dippiloomaasiitiin Itoophiyaa morma isii irrattu haadii rarra'ee duudhama. Haadii rarra'ee jechuun dhiphachaa akka inni dhufaa jiru kan dhagahamee jiru. Kanaan walitti qabatee rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu hordofaa jirra. Haala kanaanii Itoophiyaa fi gargaarsa maallaqa godhuu nu rakkisa. Itoophiyaan waraana hamaa keessa seentee jirtu. Waraanni kun guddinni isiin kanaan dura galmeessitu hunda duubatti deebisaa haqaa jira. Wanni mirga ilmaan namaa nu yaaddessa. Wanni Tigraay keessattuu ta'aa jiru nu yaaddessa. Ajjeechaa nu yaaddessa. Gudeeddan dubartii nu yaaddessa. Baqattoota Eertiraa irratti badiin dhaqqabe nu yaaddessa jechuudhaan Kiristaaliina Joorjiyeeva hooggantuun dhaabbata maallaqa addunyaa ibsa baastee jirti. Kunin mootummaa Abiy Ahmediitii fi gadda guddaadha. Baankiin addunyaas dhimma Tigraay hordofaa jirra. Haala kanaan liqee Abiyyii kennuu hin dandeenyu jedhee ibsa baasee jira torban darbe. Ibsa torban darbe inni baaseef ibsa jechuun har'a jechuun dhaabbanni maallaqa addunyaa kalee baase wal biratti yoo qabne mootummoonni gamtooman ammoo qoqqobbii Itoophiyaa irratti buusuu fi kajedhu Abiy Ahmed muddamsuu hamaa keessa seenee jira. Gamtaan Awurooppaa kalee ammoo Itoophiyaa irratti qoqqobbii buusuu dandeenya jechuudhaan qoqqobbii maallaqaa qoqqobbii jechuun gamtaa Awurooppaa akka hooggansi Itoophiyaa kabadii raawwate hin seenne godhuu fi qophaawaa jira jechuudhaan Yanis Lenarchich Komishinii Awurooppaatti itti gaafatamtuun dhimma balaa namoota irratti dhaqqabu ka qorattu ka hooggantu jechuun mootummaan Itoophiyaa karaa addunyaa hundaaniyyuu funyoon itti jira. Kamorma Abiyyiitti dhaabammaan tana rakkachaa dhufuun dhiphachaa dhufuun dhagama jira. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii Itoophiyaa irratti dabarsuuf qophaawaa jira. Mootummoota gamtoomaniitu kalee waan qoqqobbiitu haasamee jira. Kongireesii Ameerikaa keessatti itti gaafatamtuun koree hariiroo biyya alaa kataati Karen Bass ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antony Blinken gaafii gaafatti. Kongireesii paarlaamaa Ameerikaa keessatti. Garee naga buustuu Itoophiyaatti erguu deemna jettee gaafatte. Haga jechuun peacekeeping mission haga Tigraay irratti no flight zone haga kana tarkaanfii waraana Ameerikaan akka fudhachuu naga eegdota haga erguu yaadaa jirti Ameerikaa. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Kongireesii Ameerikaa irratti gaafiin inni gaafatame. Karen Bass nama akka malee hariiroo biyya alaa Ameerikaa keessatti dhiibbaa guddaa qabdu hooggantuu itti gaafatamtuu koree biyya alaa naga eegdota ergina jette gaafiin kun ka'uun mootummaa Abiy Ahmed kan Noobelii nagaa waggaa darbe argate. Mootummaa Abiy Ahmed kufaatii guddaadha kunin. Karaa kanaan salphina guddaadha. Kanattu deemaa jira. Kunin ejjannoo mootummaa Ameerikaa ammaan tanatti jechuun waraana erguun durattu milishooti Amaaraatii fi Eertiraa Tigraahii keessa daddafanii bahuu qabanii warri uummata Tigraahii hin miine hin ijjeesne war bakki isaanii bobba'uu qaban jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Antony Blinken dubbatee jira. Dura dursoo warri Amaaraa bahuu qabaa jedhe Amaarii hin baanochaa jiran Isaayyaas hin baanochaa jiran Ameerikaa fi Itoophiyaan gara makka wal geessutu hin bahin. Kalee ammoo wanni Tigraahii guddoo akka yaaddessaa jiruu fi pirezidaantiin Ameerikaa dhimma kana guutumaa guututti akka hordofaa jiru. Akka jechuun dhiibba Ameerikaan qabdutti fayyadaman rakkoon lafirra jirtu kun akka furattu godhaa jira pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden jechuudhaani dubbii himtuun Joo Baayiden Jennifer Rene Saak dubbattee jirti. Jen Saak akka ishiin jettutti pirezidaantiin dhimma kana hordofaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden muummicha ministeeraa Itoophiyaa jibbuudhaan balfuudhaan isaan haasawate dhimma Tigraay dhimma Itoophiyaa pirezidaantii keenya Uhuru Kenyaata wajjin haasawuu gabaasne ture. Hagasittuu Abiy Ahmed balfamee jibbama. Kanaan dura Itoophiyaa jechuun dhakaa bu'uura hariiroo Ameerikaan gaafa Afrikaa keessattuu geggeessituu jedhamti. Kanaan duratti Itoophiyaan utubaa dippiloomaasii Ameerikaan gaafa Afrikaa tasgabbeessitu Somaaliyaa, Eertiraa, Suudaanii kibbaa fi akkasumas Suudaanii kaabatii fi biyyoota adda addaa tasgabbeessuuf Itoophiyaan utubaa jedhamtee yaadamaa turte. Baayiden ittiin dubbachuu didate. Muummicha ministeera biyyi suni kan Noobeelii nagaa waggaa tokkoon duratti mo'aate. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamala Harris Abiyyi ittiin dubbachuu didde eenyuun dubbate? Dhimma naannoo Tigraay irratti hoogganaa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo Felix Tshisekedi wajjin dubbatti. Abiy Ahmed karaa dippiloomaasiitiin hagas muddame. Hagas jechuun addunyaan fuula dhowwattee jirti. Gamtaan Awurooppaa maallaqa dhowwattee jira. Ameerikaan maallaqa dhowwattee jirti. Amma immoo dhaabbanni baankii addunyaatti fi dhaabbanni maallaqa addunyaa lachuu ibsa baasanii jiran. Abiy Ahmed kanaan duratti badhaadhinatti dhufa liqii biiliyoonii 10 argannee jirra baankii addunyaatti fi dhaabbata maallaqa addunyaatti fi biyyoota arjooman irraa baankii addunyaa irraa argachuu jechuun sabbata haadhaa irraa hiikachuudha. Baankii addunyaa irraa argachuu jechuun gargaarsa kana akka haadhuuf irra liqeeffachuu jedhee dhaadessaa ture gargaarsis hin jiru badhaadhinnis hin dhufu maallaqa qabu doolaarii jirtu hunda Abiy Ahmed paarkii ittiin ijaaree biltsiginna jedhee diggisii ittiin godhee kaan Eertiraa ittiin kaffalee ammaan tan rakkate har'a Finfinnee namni deemtan boba'aa bitachuu fi gaasaa konkolaataa guutachuu fi sa'aatii takka namni karaa irra dhaabbata. Takkaa oli dhaabbata gaasiin hin jiru. Maaliif Itoophiyaan doolaarii gaasaan bitattu maallaqa hin qabdu biyya Imaaraatii Arabattuu liqeen Itoophiyaa dhiyeessaa jira.
Imaaraatiin Arabaa liqee kan irra dhaabuu deemti. Mootummaan Abiy Ahmed illee gargaarsa boba'aatiif yookaan ammoo gaasaatiif kan godhu sabsiidii kutee jira dhiyoo kanatti. Gatiin gaasaa liitirii irrattu akka malee dabalee jira. Gatiin gaasaa dabaluu qofa osoo hin taane gaasii biyya alaatii galu hanqinni guddaan dhalate yeroo ammaan tana Abiy Ahmed Itoophiyaan isa hanqina dinagdee hama keessa seentee jirti. Badhaadhinni jedhamu mata Abiyyi qofa keessa jira malee ummati Itoophiyaa hanqinni daabboo, hanqinni nyaataa fi qaala'insi jireenyaatiin waxalamaa jira. Badhaadhinna jecha jiranii garuu qabatamaan badhaadhinna fidaa hin jiranii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haala gosa kanaatiin muddamsuu gosa kana keessa kaseen mootummaa yeroo ammaan tana raatawaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Badhaadhinna jechuudhaan badhaadhinni hin dhufu. Badhaadhinni akka dhufaa hin jirre Itoophiyaan ummati miliyoonii 30 ol gargaarsa namuma barbaada. Badhaadhinni akka dhufaa hin jirre Finfinnee eegatti deemtu nama daabboo fi hiriira galuu nama jechuun boba'aa argachuu fi hiriira galuu. Badhaadhinni akka hin jirre nama deemee gabayaa shunkurtii bitatu yookaan qullubbii bitatu namni gabayaattuu gabbayee zayita bitatu badhaadhinni jiramoo hin jiru beeka. Namni gabayaattuu gabbayee aanan bitatu foon bitatu kiiloon foonii hagam ture liitiriin aananii hagam ture badhaadhinni beeka. Badhaadhinni jiramoo hin jiru taa ittiin beekamu Itoophiyaan yeroo ammaan tana sharafa biyya alaa waan dhabdee fi qoricha galfachuu dadhabdee jirti ka gargaarsan argamu malee International Dispensary Association ka kennu malee sanii alatti qorichi ammaan tana biyyattuu galu hin jiru. Lakkoofsi konkolaataa Itoophiyaan biyyattuu galchite gabbu'ee jira. Lakkoofsi Itoophiyaan kawayaa ka galchitu gabbu'ee jira. Lakkoofsi Itoophiyaan waan nyaataa galchitu gabbu'ee jira. Abiy Ahmed Afrikaatiif yookaan gaafa Afrikaa fi rakkoodhaa gufuudhaa Abiy Ahmed akka aangoo irraa ari'amu yookaan ammoo akka inni aangoo gadhiisuu qabu mootummaan Ameerikaa dhiibbaa guddaa godhuu qaba jechuudhaan dippiloomaat Herman Cohen barreessa jira. Herman Cohen akka jedhetti Abiy Ahmediitii fi Isaayyaas Afwerqii lamaan warra madda rakkoo